tiruu kee fitanaan jedhan akkam fayyaree kootti deebi'u fadadhaan gargaara. Otoo barattee bakka yaaddu hin gahin ijoollee hiriyoota ishee keessaa dudduubatti deebi'aa jirti. Maqaan koo Sumayyaa Gaalibiin jedhama. Kanan baradhu kutaa 9 dhukkuba na qabee dhukkubni na qabees dhukkuba onneetti. Dhukkubichi kun eegee beekamee waggaa tokkoffaa garuu eeginatti cimee ji'a ja'affaa maatiin kootis obbolaan kootis firri kootis na akkamsiisee waan dhabeef gatiin jireenyaa gaafate gatii danuu gatichis waan hin danda'amneef hiriyaa koo keessaa waan hafee barumsa barataa waan hojjeteef barattu kutaa 9 namni islaama taatan kiristaanas haa ta'u adadhaan na gargaara. Akkam fayyaree kootti deebi'u fadadhaan na gargaara. Maatiin keessi yaaduu dadhabanii? Birrii danuu nu gaafatan. Meeqa si gaafatan? 847. 847? Asitti amma qoricha fudhattee taa'aarta hospitaala kana keessa? Qorichi hin jiru oksijiinii malee waa tokko saarjaricha yoo godhatte malee kiniinichi immoo dhukkuba biraa asitti kaasee jedhanii asitti marfee qofaan na ilaalaaru. Yookiin kiniinicha fudhattee dhukkuba biraa asitti fudhatanii? Tiruu kee fitanaan jedhan. Asitti garuu oksijiinii bira yeroon qaqqabe bichuu naaf wayi. Oksijiiniin maal jiraataa ta'a? Daqiiqaa 2-3 bichuu waa nyaachuudhaan ofitti baasa malee. Malee ofitti hin baasu? Erga hospitaala kanatti amman? Ji'a 3 wayii geera. Asuma teessu? Eenyutti dhukkubsiisaa haraas taa'e? Obboleettii kooti. Maazariin isaa asuma teessa. Maaltu sitti dhaga'ama barnoota irraa haftee hiriyoota kee keessaa haftee as malee dhukkubsattee ciisuu kee? Dhukkubuma biraayyuu natti teeranii mataan na dhukkubaa nama manaa yeroo yaadadhe fe'e. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan bakka jirtanitti nagaan koo kabajaaf jaalala isin haa qaqqabu. Ana Abdii Geetaachoo Abbabee Caaliiti. Inni Abdusalaam Warquuti. Obboleettiin keenya kun daa'ima barattuu kutaa 9 turte. Otoo barattee maatii isiitii hin qaqqabin otoo barattee bakka yaaddu hin gahin ijoollee hiriyoota ishee keessaa dudduubatti deebi'aa jirti. Hospitaala ji'a 3 ol kan isin ciistee jirtu jechaadha. Dhibeen ishee dhibee onneeti. Yaalamuuf qarshii Itoophiyaa qarshii 800 ol kan gaafatamte jechaadha. Dhibee onneeti haala nama gaddisiisu keessatti argamti. Oksijiiniidhaan jiraatte jechaadha. Maatiinis waqtii Ramadaan kana keessa ishee faana rakkataa jiru. Kanaafuu namni Rabbi isinii laaffise lakkoofsa akkaawuntii viidiyoo kanarratti argitaniin obboleettii keenya kan deeggaruu dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa isaanii illee isinii keenya bilbiltanii jajjabeessuu dandeessu. Namoonni immoo deeggarsa gochuu hin dandeenye viidiyoo kana sheer gochuun namni biraa akka deeggaru akka gootan amaanaa isiniin jechuun barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.